هي أجيب يوتيوب جاني كأني نجاوا كأيوة كجلتني سنفاته كاليسا جا هذا كبوشا كبو هذا كبوشا كبو فرانكي كوشان توري هو كمار جتني فرانكي سوني باي نعواد أيرا أنا نجورا أنا أبيكون نعواد أيرا جرو هذا كبو باي نتيجة تيجورا لول تيجورا فيون كني باي لول تي كاليسا واللول تيف قال لي باي وتنتمي وتورت شفته سرني متى ما نجينا نجيب turte haramo kana borom bayi amma debi anjara kuno galu tanjira balbalage himbanne san sat anjara nejiru barri rage njira garu harra wabite fi feju isa kale sana korofte wan kale sana korofte haramo siki sum barbada senki sak ada oromotti jeden wabite fi fenjira وقبل إيه في الأفنجرة هاني شينجة تورالتو قالوا كاليس أنا موني باين أكست برانكي قلتون قبضو مال جاني أو تك قرونس قرماتان تنمدي يسونس برباج سارة كناف كنا هرمو واني شيء جمع شيء سوتشولا هنجمع ديمو لولتك ما كاليسا قالوا كاليسا سيريس اللي باين لولتك جرتي هرمو إنه فاجا جنگولا يشولا وان وابيته في الأفيرا nanti nafi gifting ko namni biraan jiru gifting ko sumada yaw xiqqooma si dallansiisuuf jedhee malee giftii biraa hin qabu giftiin ko isheen jalqabaas isheen dhumaas giftii dureenis giftii booddeenis sumada giftii dureenis giftii booddeenis sumada jedheen yaw ababbaladha xiqqooshee jechuudha gifted rains gifted wordin sumada si ala gifted to kolle hinjiru jedhan sakale sadika na korofte galgala bidin lekuma kuantanete na kana bulte shi to le mai gifte ko dem gifte mo ko chaman nya de bule mo wani shenjetu walman yalla nan sena ski hordo fasenil wani shenjetu kabja kamonte dadako baba kama tavile chandi kama ewansa hali haro ungatamu nitiwai ungatamu nitiwai ungatamu mani shara kun ma dawante ragalera mo kame ragalera akan fakkan nula akan fakkan ini kalian sasa ni regulera ta ini nurama imbulu hai manje kamera nagakenya malqabate jirtari pestali maliti har abuga kisin sikdel kisi sinkisa akka shekara she sikisa namun okado kana mali darawanza durna natagarsi kan ungat uti kisiko na kana fi kamera ko pe fatere ma ha tada kamera ko pe fate kana fi ay asna ungat uti nara mali de sentu banate ilallata ana sine bitu qofa ani da wonsa gifti durenis tali kesse jiramo waltisa margon gifti durenis gifti bodins qofa enyo gifti ke man gifti kada sati ide gifti durenis gifti bodins se qofa etik tamara pestali kesse wanto ashagde tete elle gana gadi baatu maljetuni ashagu me an law qosti kama yo to ashagde tete so protective wote protective gana na damaste mal lata dibbitritan ko wi je ጫማ ድሮ ነበር ባለባል ብዙ ጫማ ወደዋል ዶሮ አማሪፈ ነበር ጫማ ባይን በርባደ ዱጋዱጎቹ ፊ ጫማ በሬዳለና ይተጅርታ እና ዳወቶኒ ለሃ ኢላለኒ ማርከቁ ዳወቶኒ ለሃ ኢላለኒ ጫማና ቢተመጅሮቹ ዳ ኪሲ ዳ ኩኒ የናን ኪሲ ያው ዶሺ ከሌሳ ኩማ ዴከማ ቱርቴ
Giiftii dureemti keenyudha giiftii keenyudha jechaa turte. Ani garuu giiftii biraan qabu giiftiin koo isheen dhumaas isheen dura sanuma shimadha. Kanaaf har'ammoo haala kanatti gaa yaa'u. Beektuu namoonni baay'een waa lamaan jiruuf jireenya mana keessaa beektu. Namoonni takka takka Oromoon maal jedha gomjiin walitti bu'achuudha. Gomjii kan jedhamu sumsuma moo? Sumsumni walitti bu'a. Amaariffaan gullicha isa jedhamanii gomjiin walitti bu'ama naannoo keenyatti yaa'u. Walitti bu'uuf karaa walitti bu'umsa otoo hin taane xinnooma yaa kun piraankii waanuma jirudha garuu piraankii maa gootee osoo hin taane erga piraankii ta'an isheera garuu inni kanumatti naabitu waan barbaade malee piraankii erga jedhame already garuu waan haaluun hin sirran jirre kaleessa dukkanooftee turte ganamallee dukkanaa turte amma gatiin nu fakkaatteetta galatoomii thank you fakkaatteetta amma xinnoo dabalteetta. Amma xinnoo dabalteetta si gadhiiseeramu. Akka amma dukaafichi galeessa garuu si daddarbachaa buule yaa'u shiroollee dhalli gooteen naa kennite galgala saayinii akkasumatti nyaadhu nyaadhu yaa jechuun yeroo sanatti miirri sun dafee namarraan galu baay'isawee miira nama amma kaanii amma jijjiiruu hin danda'amu. Yoo nyaatti nyaadhu hin dhiiste dhiisidha garuu biddeenti. Amma biddeen nama hawwatu hunda'u nama walirraan biddeen nama hawwatu dhugaa dibachuu. Naa walumaa galatti bakka Firaankichi baay'ee hamaa ture sinin jedha. Ani yeroo sanatti dandamachuu waan dhugaa dubbachuudhaaf Firaankiin sun galma isaa rukuteera jechuudha. Akka kuti arga? Yaa. Galma isaa rukuteera galma isaa rukuchiifadheera garuu komentiin dubbisaa ture obbolaawan keenya baay'een komentii godhanii komentii sanas dubbisanirra waa'ee adda addaa kaasaniiru komentii sanarratti yaada keessaniif galanni keenya dachaadha jechuudha. Maaliif yoo komentii dubbifne yoo komentii taane yoo sheeriif laayikii taane yoo sabiskiraayibii taane malee guddinni hin jiru jechuudha. Komentii dubbisuun barumsa irraa argatu achumaanis immoo waan biraallee hin qabu jechuudha. Laayikiinis akkasuma sheeriin sabiskiraayibiinis akkasuma obbolaawwan keenya nu ilaaluu irratti hirmaattan. Komentii warra nu godhan laayikii warra nu godhan. Waan ani biraan darbine kabajii jedhanii jiru. Kabaja namni jechaa turanii qabame jira. Kabaja. Naa baay'een isaanii komentii isaanii dubbisaan ture jechuudha. Abbaa manaa kee kabajii abbaa manaa kee kabajii jechaa turan. Baay'ee namni yeroo wal lolu moment at the moment yeroo sanatti taateen jiru waa'ee wal kabajuu moo waa'ee sanarratti haasa'uudha. Namni yeroo wal lolu sana keessatti jiru akshiniin sana keessatti kabaji jechuun isaanii namoonni tokko yaada dhuunfaa isaanii namni dubbachuu mirga isaati. Garuu kabaji jechuun isaanii akka natti argamutti yeroo wal lolanii waan boor nama dhiigu waan boor garantaanitti nama geessurratti dubbachuun sirrii miti. Yaani isaanii sirriidha. Wal kabaja walii kennuun sirriidha. Namni immoo yeroo wal lolu amma kabaja biraa bira hin geenye garuu nuyi dubbii keenya keessatti namni garuu yeroo wal lolu waan fuuchariitii akkasnaan jettee akkasna goote jedhamu irratti dubbachuun irra hin jiru. Amma loluma salphaa wal lollee isuma asitti wal okomnee beekaa alleke hanuma qofaan ishee gidduu. Garuu namni haadha kee abbaa kee maal kee zarii kee namni jedhee yoo dubbata ta'e no qo'aa yaada isaanii ko intana jechuuf yoo akkas taame jireenya isa boruutti illee gaaffii ta'aa deema jechuudha. Yeroo wal loltan yaada qalbeeffadha maal jechuun sirriidha yaada isaanii ani akka gaashaatan fudhadha yaada nuu dhiyeessaniif hundumaaf galanni koo dachaadha. Haati kakuulee waan jettu qabatte irratti argina. Garuu yeroo sanatti piraankii kaleessaa irratti wanti guddaan jedhame tokko jira. Wanti kabaja tuqe tokko akka hin jirre na yaadadha. Waan hin jedhesi. No yaada dhuunfaa isaaniiti. Namni jechuun yaada isaa ibsachuu hin danda'a. Akkasumas namoonni yeroo sanatti miira keessa waan jirtuu fi yoo ittis irra ni ilaalamu rakkoon qabu kuni kabaja waan tuqame hin qabu namoonni jedhanii barreessan illee jiru jechuudha. Kanaafuu namni tokko yeroo wal lolaa jirutti wanta tokko dubbachuu danda'a. Yaa piraankii waan ta'eef wanti dubbatames piraankii masana faana hin darbaa. Yaa. Akkuma lolaa wajjin tiree deebiinsaa kanuma jechuudha. Piraankiidha waan ta'eef wanti ta'es osoo rukutames osoo kabalamtees osoo waan biraa ta'es piraankii waan ta'eef
Pirankii ergatee inni rukutamtes pirankiidha jechuudha. Mitiira? Na as a short kana jechuun barbaada viidiyoo komentoota kaleessaa keessa. Yaada keessaniif galatoomaa warri yaada nu kennitan yaadni keessan nu gabbisan nu cimsa. Caammaa naa bitamuusaaf immoo I am so happy. Caamma adda ishee. Caamichi kunoo. Caamichi kunoo teega. Kaawwatamee jira. Kaawwatamtee jirti. Caamma adda anumatti itti godha jechuudha. Maaliif pirankii gochuun gatii illee nama kaffalchiisa kolfa bichaa lola qofaa bichaa miti. Maala nu gatii baay'ee kaffaleera pirankii godhe yeroo darbe pirankiin godhe irratti gatii kaffaleera. Achumaanis baay'ee wantoonni akkanaa pirankiin kun. Lakkaa'iman bitee. Argitanii caammaa. Wii kanaan immoo pirankii ajaa'ibaa irratti hojjechuun kunoo. Guyyaa wayii irraanfachiifadhee jira. Innaa baay'ee yeroo baay'ee jechuudha pirankiin kuni waan tokko anaan natti dhaga'ameera jechuudha waan tokko jaalalli illee akka dabalu tokko yeroo tokko hin taasisa jechuudha pirankii hojjechuun. Jaalala sirriitti hin dabala bakka keessa walii dhaggeeffachuu keessa walii dhaga'uu keessa walii ilaaluuf illee baay'ee gaarii pirankiin jedha. Bakka haala kanaan kanumaan xumura har'aaf nagaan tura yeroo bira haala biraan waan biraa walitti deebi'u. Ciao.